Sigaleera malkaame. Waanan jechaa jiru. Sigaleera waan isaan naan jedhani intala kana hin gurgurtee geessite nama gurgurtaa hin ajjeesistaa akkas goota jedhanii natti dubbachaa jiru. Kanaaf haadha kee bira deebitee galtee achitti yoo si gargaarani haa gargaarani. Sigaleemi anaan booru na gaafachiisa malkaame. Siin jaaladha. Otoon si guddisee, otoon si barsiisee, otoon akkasiin jedhe waadaa si gale Ameerikaallee si fida jedhee waadaa si galeera miti. Ameerikaa fideen si barsiisa jedhee waadaa si galeera miti. Garuu amma anaan immoo booruu na balaaleffatu. Na balaaleffatu booru. Sigalee booru immoo anaani na balaaleffatu. Waan badaan irratti godhu. Kanaafidha malee si jibbee miti. Kanaafidha malee abdii kee kutachiisuu barbaade miti. Sigalee mi? Shama harka fuunee kabajamtoota daawwattoota seenaa koo YouTube. Nagaa keessanii nagaa fi jaalalli waaqayyoon lafa jirtanitti isiniif haa ta'u. Egaa har'a akkuma viidiyoo irraa argitan kana seenaa obboleettii keenya seenaa obboleettii keenya quxisuu obboleettii qaalii kana dhageessanii jirtu baay'ee tokko garaa nama nyaata. Obboleettiin tuni ani gaafa ishii ijoollees dhaqanii gargaaranii achimmoo gara Finfinnee fidanii akka ishiin barattu akka ishiin bakka guddaa geessu taasisan sana baay'ee tokko gammadee ture. Amma moo yeroon namoonni waan akkanaa yeroo haasa'an baay'ee tokko nama gaddisiisa. Baay'ee tokkoon gaddee dhugaa waaqa baay'ee tokkoon boo'ee baay'ee tokkoon gaddee maaliif mucayyoon kun otoo jireenya magaalaa argattee barumsa ishii barumsa nagaa barattee boru maatii ishiitirree jijjiiramtee maatii ishiitirree bakka guddaa ga'uu dandeessi. Argitaniitu obboleettii teenya Waaldiyaa Salamoon akkatti ishiin jijjiiramte amma akkatti ishiin nama meeqaf barumsa taatu. Mee ilaala seenaa yoo kanaa fi seenaa Waaldiyaa wal bira qabaatee ilaala seenaan isaanii tokko. Garuu obboleettiin tun carraa kanatti fayyadamtee utoo barumsa ishee argattee utoo barattee maatii ishiitiifis ilmoo ishiitiifis haadha ishiitiifis deebitee irra biyyaa ni taati. Baay'ee tokko nama gaddisiisa. Gara biyyaatti as deebisa jennaan imimmaan ishii booche imimmaan ishii ilaala. Baay'ee tokko nama gaddisiisa dhugaa waaqayyo jechuudha. Maaliif barumsa ishii barbaaddi ifa barbaaddi namni kun ifa barbaaddi ganaa kichuu kanatti umurii ishii kanatti daa'ima godhatte. Umurii ishii kanatti barumsa dhabde umurii ishii kanatti waan baay'ee dhabde. Garuu isa keessammoo waaqayyoon ishii yaadattee nama ishiidhaaf buusee bakka kana geesse amma immoo namoonni yaa'uqa namni keenya guddina namaa hin jaalatu waan baay'eedha kan jedhu. Namoonni akkas naan jedhani mucayyoo kana hin gurguratte maallaqaan gurguratte naan jedhan. Kanaafiyyuu gara biyya keetti gara haadha keetti si deebisee haadha kee biratti otoo jiraatte jennaan imimmaan ishiin boochee dhugaa waaqayyo ana baay'ee tokko garaa koo na nyaate. Namni kun ifa barbaaddi, namni kun barumsa barbaaddi, namni kun guddina barbaaddi. Ganaa kichuudha. Otoo garaa laafanii fi akkuma duraa sanatti fuudhanii barsiisanii namatti tola. Otoo garaatti jabaachuu baatan. Mucayyoon kun boru bakka guddaa ga'uu dandeessi. Boru namaaf irree nama biraatiif irree dubartii biraatiif irree obbolaa biraatiif irree barumsa taati. Akkuma seenaa Waaldiyaa sana jechuudha. Waaldiyaa nama waan ishiin keessa jirtu argitan akkatti ishiin nama kaanifiyyuu dubartoota ganaa lufaa dhufaniifiyyuu barumsa guddaa taate hojii ishiitiin cimtee jecha namaa dandamattee waan baay'ee keessa dabartee waan baay'ee jedhamtee isa hunda keessa dabartee amma ishiin dabartee jirti. Bakka guddaa geesse jirti. Waaqayyoon ammarree bakka guddaadhaan ishee haa ga'u. Obboleettiin tunis otoo haala sanaan barumsa ishii barattee ifa argitee magaalummaa argitee waa hundaan wal bartee Waaldiyaa koliyoo taate malee gadi hin taatu. Kanaafiyyuu obboleettiin tun otoo barattee ana akka yaada seenaa kootti obboleettiin kun akkuma biyya sanaa dhuftee akkuma baadiyyaa dhuftee magaalaa seentee jecha namaa dhaga'uu baatanii
Otoo obboleettii kana barsiisanii obboleettiin kun boruu bakka guddaatti argamte baay'ee tokko das nama jedha. Baay'ee tokko jechuudha. Seenaa baay'ee garaa nama nyaatu beektu. Umurii ishiitii kanaan seenaa ishii dhaggeeffattanii yoo jiraattan mucayyoon kun waan kanatti kan seente seenaan wantiyyaa seenaan isaanii lamaan tokkuma. Maatirraan kan ka'edha. Rakkoo maatirraan. Ijoolleen kichuun ba'anii waan hin taane keessa kan seenaa jiran rakkoo maatirraan. Mucayyoon kun seenaa ishii keessatti akka jettetti abbeen kiyyaa faatii kiyyaa waliif intiniin qaban waan ta'eef ani immoo dogoggoree namni na dogoggorsee kana keessa seenee jette. Obboleettii teenya waan xiyyaa soolaattan seenaan ijoollee kanaa tokko jechuudha. Kanaafiyyuu otoo Waaqayyoon ishii gargaaree obboleettiin kunis ifa magaalaa argitee barumsa ishiitiin wal argitee bakka guddaa geessi nama ganaa kichuu ganaa lafaa dhuftu ganaa mucayyoo daa'ima ganaa nama kaattee hin quufne nama gofaltee hin quufne nama barattee hin quufne waan ta'eef baay'ee tokko garaa nama nyaata dhugaa Waaqayyoo ani yeroon argu nan boo'ee dhugaanne bakka garaan kiyya na kaffa'ee beektu maaliif jechi namaa akkoo baay'ee jechi namaa xuruu miti garuu immoo obboleessi keenya kun obboleettii kana otoo jecha namaa dhaga'uu baate akkuma ofii isaatii murteessee mucayyoon kun barachuu qabdi mucayyoon kun ifa arguu qabdi jedhee murteessetti mucayyoo kana ifa agarsiise baay'ee tokko natti tola baay'ee tokko namatti tola baay'ee tokko haadhitti irree tola baay'ee mucayyootti firatti lammiitti irree tola mucayyoon kun otoo barattee jechuudha. Kanaafiyyuu obboleessa koo qaaliif gaarii mucayyoon kun akka barattu otoo taasiftee baay'ee namatti tola jechi namaa akkuma jirutti ta'ee jechuudha jecha nama otoo dhaga'uu baate mucayyoo fi maatii ishee Sigaleera malkaame waanan jechaa jiru isaanii barattee jijjiiramtee isaanii jijjiirtu fedha akkasii qabu taane obboleettiin tuni barattee yaada hundi namaatu guddina mucayyoo kana san jibba jedhee yaadudha mucayyoo. Sigaleera waan isaan naan jedhanii intala kana hin gurgurtee geessite nama gurgurtaa hin ajjeesistaa akkas goota jedhanii natti dubbachaa jiru. Kanaaf haadha kee bira deebitee galtee achitti yoo si gargaarani haa gargaarani. Sigaleemi anaan booru na gaafachiisa malkaame. Siin jaaladha. Otoon si guddisee, otoon si barsiisee, otoon akkasiin jedhe waadaa si gale Ameerikaallee si fida jedhee waadaa si galeera miti. Ameerikaa fideen si barsiisa jedhee waadaa si galeera miti. Garuu amma anaan immoo booruu na balaaleffatu. Na balaaleffatu booruu. Sigale boorummoo anaani na balaaleffatu. Waan badaan irratti godhu. Kanaafidha malee si jibbee miti. Kanaafidha malee abdii kee kutachiisuu barbaade miti. Sigale miti. Malee godhee miti. Hin booyin kanaaf. Ani siin jaaladha. Akka ilmoo koottidha kanan si guddisuu barbaade garuu that's hard. Anaaf immoo baay'ee waan cimaadha. Nama maraacheera, nama ajjeesisa, ishee gurgureera, akkas godheera jedhaniitira. Natti har'a narra oolani har'a. Anaan narra oolani har'a. Sigale haadha keef immoo mana hojjechiiseera, qodaa manaa biteera, maal jedheera. Ishee haadha kee bira deebitee waan godhamuu qabu goona. Bakka. Seenaa wantiyyaa fi seenaa mucayyoo kanaa baay'ee garaa nama nyaata. Garuu immoo tattaaffii qabaatan akkuma wantiyyaa waan sana keessa baate mucayyoon kunirree waan sana keessa ni baati. Kanaafiyyuu waan kana irratti otoo obboleessi kun nu xiyyeeffatee barumsa ishee akka barattu taasise baay'ee namatti tola. Kanumaan isin jedhaa obboloota gaariif qaalii alaaf keessa warri na dhaggeeffatan warri seenaa koo subscribe gootan isinitti tolu baay'ee tokko isiniif jaaladha hunda keessaniyyuu alaafis keessayis warri na dhaggeeffatan galatoomaa eebbifama warri subscribe like gootanis galatooma isinin jaaladha isinin kabaja bakka jirtanitti amtuun isinin argin gaariin isinin darbin warri ganaa gochuudhaaf deemtanis like subscribe godhaa. Ola bulaa diibana obboleettii kana immoo tsaalootii godhaa fi akka ishiin barattu akka ishiin boru nama guddaa taatu akka ishiin boru ilmoo ishii guddifattu haadha ishiitiif taatu biyyaaf taatu sabaaf lammiif taatu kadhannaa godhaa fi akka ishiin barattu jechuudha. Kanaafiyyuu kanan isinin jedhaa ola bulaa diibana.